Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirtu ijoollee Oromoo. Baga jiraattan hundi keessan hordoftootaa fi kabajamtoota ashootuuf jirtu nagaa qabdu. Baga jiraattanii baga rabbiin sa'a kanaan oolfatee bulfatee isin ga'ee haftee umurii keessanii keessa rabbiin barakaa isiniif haa kaa'u. Isiniin jedha uummata qaalii uummata gaarii anaafillee isiniifillee rabbiin umurii keenya keessa barakaa haa kaa'u. Isiniin jecha obboleeyyan qaqqaalii fi gaggaarii bakkuma jirtanitti nagaaf raamanni rabbii isin waliin haa jiraatu. Isiniin jedha uummata koo anis alhamdulillah nagaa fi fayyaan qaba rabbiif galanni haa ta'u. Baga nagaa keessa jiraattanii ammallee nagaa naaf jiraadhaa isiniin jecha akkasumallee warroonni maatii koo taatan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Ummata qaalii ummata gaarii naaf jiraadhaa naaf ulfaadhaa isin malee maalan qaba isin sana qabdu anis isinin qaba. Naaf galatoomaa onnee kiyya irraa isin jaalladha isiniin jedha Oromoo kiyya qaalii fi gaarii ummata saba bal'aa. Akkasumallee warroonni maatii kiyya hin taane gara maatii kootiitti dabalamuuni maatii naaf ta'a wala guddisnu wala jajjabeessinu isiniin jedha. Ummata kiyya yoo wal jajjabeessine malee yoo wal bira dhaabbanne malee galma ga'uun hin danda'amu. Dhakaa cabsaniitiyyuu bira ga'u malee sooshaal miidiyaa kophaa hojjetanii bira ga'uun ni ulfaata nama kamiifuu. Kanaafuu jennaan wal jajjabeessinu isiniin jedha. Kabajaaf jaalalaan isin gaafadhaa maatii naaf ta'aa na jajjabeessaa isiniin jedha Oromoo kiyya. Akkasii kana fakkaata gara maatii kootiitti dabalamaa isiniin jedha warri maatii kiyya hin ta'in gandaa fi amantaan lagaan isiniin qooduu isiniin jaalladha hunda keessan rabbi jecha walqixa isin jaalladha isiniin jedha uummata kiyya. Mata dureen nan qabadhee dhufee akkuma beekamu guyyaan har'aa guyyaa itti Oromoon nama qaalii dhabdee guyyaa itti Oromiyaa fi Oromoon nama kabajuuf nama jaallattu nama qaalii dhugumatti nama qaalii jechuudha. Nama gatiin isaa hanga kana jedhamee tilmaamamuu hin dandeenye guyyaatti Oromoof Oromiyaan dhabee guyyaa akkarraa kanaa waggaa 3 kanaa jechuudha. Guyyaan har'a 29 guyyaa akkarraati obboleessa keenya qaalii fi gaarii jaallatamaa fi kabajamaa Hacaaluu Hundeessaa biraa dhabuun keenya jechuudha. Gaafa akkana isiniin jennu guyyaa kabajaa miti jechuudha. Guyyaa kabajaa yookaan guyyaatti gaddinaa yookaan guyyaatti gammannaa miti. Guyyaan kamiyyuu guyyaa Rabbi uumedha. Guyyaa Rabbi walqixa tolchee uumedha. Garuu guyyaan tokko ni jira jechuudha. Guyyaan namni duruma du'a garuu guyyaan itti Oromoo fi Oromiyaa walqixa gadde walqixa boo'e guyyaa Hacaaluu Hundeessaa jedha jechuudha. Akkuma beekamu Oromoon goota qaqqaalii fi artistii qaqqaalii ni dhaba jechuudha. Yeroo dhaba garuu haa ta'u malee wanti akka Hacaaluu Oromoo fi Oromiyaa walqixa gaddisiisee yookaan walqixa boosise jira jedhee hin yaaduun durattis ta'e gara fuulduraatti illee Rabbi nutti hin fidini. Akkasii dheetii yaada. Kan darbetti waan jiru natti fakkaatu dhugaa dubbachuuf jechuudha waan hin argineef ta'een beeku malee garuu nuti yeruma marayyuu goota dhabnee boonya haa ta'u malee kan akka Hacee kanaa dhugaa dubbachuu fi walqixa Oromoof Oromiyaan gaddee Oromiyaan gurraachoftee hanga guyyaa har'aatti Oromiyaan boo'ichumatti jirti jechuudha. Kanaafuu jennaan Hacaaluu biyyoon itti salphatu Rabbi gumaa isaa haa baasu obboleessa keenya. Isa dhabnee dhugaa isaa dhabuun dhugumatti nama Oromoo ta'ee miti nama Oromoo hin taaneyyuu ni gaddisiisa jechuudha. Intala Oromoo yookaan ilma Oromoo miti. Isa dhabuun kan biraadha. Dhugaa isaa dhabuun immoo dhugaa isaa dhabnee waggaa 3 ga'u jechuun dhugaa dubbachuuf ana gama kootiin baay'ee tokko na gaddisiisa jechuudha. Seenaa Haceerraa dubbachuu hangas kanallee hin danda'u. Wallahi gaafan isa yaadadhu obsan qabu jechuudha. Maaliif inni dhugumatti nama jaallatamaa fi nama kabajamaadha. Nama amantaa fi gandaan nama adda adda hin qoonne jechuudha. Nama yoo masgiidni gubate masgiida bira dhaabbatu yoo namni beela'e beelaa bira dhaabbatu egaa namni gaariin addunyaa kanarratti hin barakatu silumayyuu jechuudha. Garuu haa ta'u malee
harka namaatiin miidhamee ka'ee darbee dhugaan isaa nurraa hawwaalamuun an akka intala Oromoo tokkotti baay'ee tokko na gaddisiisa. Garuu maal gochuu danda'a? Homaa gochuu waan hin dandeenyeef amantaa keessaniin amantaa qabdanuun hundumti keessanuu yaa Rabbi gumaa obboleessa keenyaa baasi jedha. Wallaahi Rabbiin gumaa isaa haa baasu, Rabbiin haqa isaa nuuf haa baasu. Isa dhabne haqa isaa dhabuun hedduu qalbii nama cabsa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko qalbiin namaa dheebotti jechuudha. Dhugaan isaa yoom baati jedhame. Kanaaf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Garuu hiriyoonni isaatii fi Oromoon marti wal ga'ee maqaa isaatiin badhaasa qopheessanii yeroo lammaffaadhaaf marsaa lammaffaadhaaf maqaa isaatiin akka maqaan isaa hin duuneef hin du'u. Garuu maqaan isaa yoomiyyuu maaliif namni wanta gaarii hojjete maqaan isaa hin du'u jechuudha. Inni yoomiyyuu seenaan isaa jiraataadha jechuudha. Inni du'ullee seenaan isaa bara baraan ni jiraata jechuudha. Oromoo bara kana dhalatee isa argee isaa wajjin hin jiruutii miti. Kan ganaaf gara fuulduraatti kan dhalachuuf jiruyyuu seenaa isaa dirqama barataa jechuudha. Maaliif nama wanta gaarii hojjetedha waan ta'eef jechuudha Haceen. Nutillee akkasaa hangasaa yoo hojjechuu dhabaanne fakkeenya irraa fudhannee wanta gaarii hojjennu isiniin jechuun dhaamsa kiyya obboloota kan koo. Yoo har'a hojjechuu dadhabne boriif haa kaayyeeffannu, boriif haa karoorfannu waan gaarii lammii keenyaaf saba keenyaaf hojjechuuf jechuudha. Akkasaatti walqixa hojjennaa jenne akkasaatti haa karoorfannu jechuudha. Maaliif akkasitti yoo jettanii Hacee jechuun Oromoo fi Oromiyaa biratti nama kamiifiyyuu dhugumatti nama qaaliidha. Akkuma jedhe inni nama rakasa miti, nama qaaliidha jechuudha. Nama widdiidha jechuudha. Garuu Oromiyaan nama hedduu qabdi. Hedduu qabaattuyyuu malee isa nuuf ta'uu hin danda'u jechuudha. Maaliif inni isuma kalas dhumte jechuudha kan isaa dabarte. Fakkaattota akka isaallee haa tiksannu, Rabbillee nuuf haa tiksu, nuti sanga dandeenyetti haa tikfannu, haa kabajnu, beektota keenya haa kabajnu, haa jaallannu, walqixa haa jaallannu beektota keenya. Maaliif tokko arrabsinee tokko faarsuu hin qabnu jechuudha. Hundi isaanii iyyuu kan jiraatanuuf Oromoo fi Oromiyaadhaaf malee gandaaf yookaan amantaadhaaf miti jechuudha kan jarri jiraataniif. Kanaaf uummata keenya qaalii fi gaarii dura keenya bu'anii jiranu. Hanga jarri jiranutti haa jaallannu, haa kabajnu. Erga jarri du'anii booda boo'uurraa jechuudha. Ergaa fakkeenyaaf Haceen jechuudha. Inni du'uun isaa har'a waggaa 3. Nuti garuu waan inni guyyaa 3 bule an akka kiyyatti dhugaa dubbachuuf waan inni guyyaa 3 ji'a 3 ga'e natti hin fakkaatu jechuudha. Waggaa 3 lakkoofsisuun isaa. Sababiin isaa maaliif ree? Harka namaatti miidhamee ka'ee waan gumaan isaa dhabameedhaaf jechuudha. Nama guba irraanfatamuu hin danda'amu jechuudha. Yookaan immoo akka nama ciisee yookaan dhukkubsatee du'eetti Rabbi nafsee amaaru yookaan Rabbi marfaa godhuuf jedhanii dhiisuun baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Nama akkas jedhamee dhiisamuu danda'amu miti. Maaliif gaafan akkasiis ni jedhu lubbuun nama kamiyyuu walqixa. Garuu kansaa lubbuun isaa dabartee kaatee dhugaan isaa dhabamte. Kanaaf nama guba jechuudha. Oromoo kiyya qaqqaalii fi gaggaarii waan gochuu dandeenyu hin qabnu. Rabbiin haa kadhannu. Rabbiin haa kadhannu. Akka isaatti illee fakkaanne. Haa hojjennu gara fuulduraatti illee haa karoorfannu. Yoo hamma hojjechuu dadhabne boriif akka isaatti hojjenna jennee haa karoorfannu. Numatu seenaa isaa jiraachisuu danda'a jechuudha. Nutu yoo wal taane seenaa isaa jiraachisuu dandeenya jechuudha. Akkasitti Hacee mul'isuu dandeenya jechuudha. Garuu yoo nuti harannee lallaafannee jenne seenaa isaa dadhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf akkas isiniin jedha uummata kiyya uummati akkuma hiriyoonni isaatii fi Oromoon martii biyya alaa biyya keessaa maqaa isaa mul'isuuf seenaa isaa mul'isuuf hojjetaa jiran. Naam. Ayda شو؟ فد مخطط تمشي عم يتحرك. طيب. بس تفضي بس تخلص. اوكي. እና akkasisiniin jedha uummata kiyya osoo nam viidiyoo waraabuu natti dhufee jaarsi akkasisiniin jedha maraafuu rabbiin gumaa obboleessa keenyaa haa baasu rabbiin wallaahi dhugaa isaa haa baasu jechuudha. Dhugaa isaa yoo arganne malee lubbuun keenya hin boqottu. Dhugaa dubbachuuf lubbuun keenya hin boqottu. Rabbi gumaa obboleessa keenyaa haa baasu. Dhugaa isaa rabba baasu. Inni nama dhugaati wanna ta'eef dhugaa isaa rabba baasu. Inni dhugumatti nama dhugumatti
Oromoof Oromiyaaf nama jiraatedha. Kanaafuu jennaan Rabbiin dhugaa isaa baasuun kadhannaa keenya yeroo maraa haa ta'uu qaba jechuudha. Gandaaf amantaa nuti waliin qoodin kadhannaa godhaa fi obboleessa keenya dhugaa isaa Rabbi akka nuu baasu jechuudha. Akkasumallee hojii isaa kanallee itti fufsiisuuf namni kamiyyuu duukaa hirmaachuu qaba wanta dandeettii isaatiin. Isiniin jechuun barbaada galatoomaa ulfaadhaa. Seenaa haca irraa dubbachuuf hin danda'u. Akkasumatti mataa dhadha'ee irra darbuu naa wayya. Dhugaa dubbachuuf obsan qabu jechuudha. Waa'ee isaa yoon kaasu osoon jaallatiin boo'ichina qaba. Kanaaf danda'ee waa'ee isaarraa hin dubbadhu. Alhamdulillah ala kulli haal namni kamuu ni du'a. Ni jiraatallee garuu namni dhugaan isaa osoo dhugaadhaaf jiraatu dhugaa dhabu nama gaddisiisa. Akkas isiniin jedha uummata kiyya qaqqaalii fi gaggaarii viidiyoon kan asuma irratti dhaabbatu hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaa keessa naaf jiraadhaa turtii gaarii isiniin jecha warri maatii kiyya hin ta'in maatii koo naaf taasisniin jedha Oromoo kiyya qaqqaalii fi gaggaarii. Akkasumallee warroonni maatii koo taatanii jirtanuu galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha anillee Rabbiif jecha isin jaalladha gandaaf amantaan isiniin qoodu Oromoo kiyya naaf jiraadhaa nagaa naaf ta'a bakkuma jirtanutti isiniin jedha galatoomaa.